barbaade maaliif jettan ganama kana baarii fi balloon kadirsan warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftaa fi daawwattoota keenya akkam nagi qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya ta'onni irraa buqitee isin biraa dhaqqabdu jecha arraan tana fatee maal qabattee dhufte jettan arraan tana oduu gammachuu fi oduu gammachuun isin qabe inshallah rabbi gammachuu haa godhu akka kiyyatti gammachuu jeetin abdii qaba akkasi arraan tana keessuma wajjin jira dhiifama mee salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya qalii gaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan fagoo kan dhiyoo salaamanni keenya ko'onnarraa burqee bal'ee bakka jirtan isin bira isin haa ga'u jecha arraas kunoo diimnee jirra haadhaan zaata hojii diimnee mee. Dhugaa arraanaaf diineen waan takka takka isin himuu as baane gammachuu waan jenneef gana addaan baasii nutillee gammachuu jennee abdii qabna. Inshallah rabbiin gammachuu naa godhu arraan tana obboleessa kiyya qaalii kunoo asaantiiwutti na bira argama. Arraan tana waan isin himuu barbaade maaliif jettan ganama kana baarii fi balloon kadirsan dhagayanii akka kutanitti hin deebine lamma akbaara bareedaa fidanii dhufanii jeetin abdii qaba. Ganama kana namaa bilbilee kadir bakka takkaa agarree jaaniini akkasii balloo fi baara ka'anii kutanii ganama arragaa ganama jechuun amma sa'a 12 maal jirra ganamaan kutanii bilbilee isaanii hidhaadha itti dawwaleetiin ture bilbilli hidhaadha garuu akbaara bareedaa fidanii jeetin oduu gammachuu fidanii yoo kadirsan qabanii fidan naaf gammachuudha namoonni gammaddan jeetin abdii qaba. Gurbaan shayxaanni kun yoo nu qabame duraan baafate akka baafatetti garuu isin harkan seenu jee akkasitti argaa jechuu jira akkuma agartanitti garuu inshallah ni turti malee numa taati waan taatu dhugaa nama baate arraan tana kadir yoo rabbiin jeesni rabbiitiin irraa guutamu teessi inshallah mee maal jettan dhugaa kee taadamsa arraa barga fuuluma keessa raawwanni mul'atti an duraanin dhaameef kadir duraanin dhaamsa dhaameef maalin jeen kadir ololli alaadii kun sin baasu seele jaartiin najjaashi fi fakkaatan akka isaanillee warri isaa isin booda jiraatee kan maallaqa isin gargaarre isin jeelleen isin hin baasu ammoo nutumaa wal qabata nagee keetiin as deebi'e karama namaar seele as deebiti balloo wajji haasa'e seele deemii iccitiin intalasaan intalbaan sanis yoo ati itti geessu dhabdillee halaal madhaabadhu kun uummanni sii kana jee seele tilmaamii fi seele achi booda ati nama nagayaa taate seele waan kan cufarraa wala bataate nagayaan nu wajjin jiraata as deebiin jeen ammoo kana yoo hiddu taate seele kana yoo hiddu taate seele magaalaa kana seele footoote bakki cufa hirree jirra seele kanaaf dachii seentu samii seentu seele akka nu jalaan baane abdii rabbirra kaayenne maaliif namni haqaan deemu tokko nama zaalima nama zallamu deemu seele dirqama namni haqaan deemu irraa waan aanuuf seele kar tokkollee inshallah waan silaa isaan nama goonu jaansan rabbiin gooloo isaanii mareete seele kar tokko karaa isaan deemuu dandan takkalee hin jiru kana waan ta'eef baarii fi balloon aarsaa meeqa kabalanii seele arra as ganii kadiir akkuma laaftutti ijaartiin najjaash dhufte iccitii yoo inni nu jalaa baase seele nuti dhuftinu bakka malee seenaa nu dhumattee jechuudhaan seele dhuftee namatti godhattee zaa baar akkama hakamaa jiru sun beekti fatiyaan yeroo isin kaatee waan bar saa makamaa jiru san ummanni isaachi jiranii wal quba qabdi ummata dubbillaan nuti akka itti yaadnee miti isaan walitti hidhannoo jabaa qaban akka ajaa'iba hidhannoo garuu kadir isin gaafa duraa miskina jechuu turtan gaariinsi gurbaa kanaatu shayxaanaa kadir baanan san waan jabar dhiyoo sana hunda barakaa sheekticha keenyaatiin sheektichi keenya ni harka bar astaghfirullah ilmi nama waan harku kaarku tokkicha rabbi tokkicha qofaadha akka beenu warra zulmii agartee warra waa sheektichi sheekaa miti maqaa sheekaa balleessu jira maqaa sheekaa balleessu dhifama hordoftoota namticha san akka isaan waan guddaa godhaniiti bar ni harka ni baasa maarree goolotti marree mee gola maalti bara ani gabbe hajaati yaafin gabbe gola namaru miti kun amma ani tiyaani aslan sila yaade ni umana keessa gadin bo garu waan taate waa hundi ni khairu maafi ani gama kiyya khairu maafi inja fetu sawaan fataana jaan fadan fatiya golotti marrete ala gabbasni faajechu malan beeyte fatiya aadam za dhagefadhu kan maratti ammaan waan jaawasto cinaa covid jaartin ajaasan ni gaddaaf maal yoo gattaate seele isi dhamaatu sanii isi har tokko deemuun beeyne seele isi waan matakkaa tasarrafachuu dandeenye seele mana san keessa teessee yoo achitti fuunee balaatti buusnoo maal fiddimee isin tun hin danda'ani amma akka isi baanii gaamma nama tokko yeroo tuffattee dhiiste akkam harka kanaa isiif hin godhu
maaliif duraaniin tumaa jeet talagalee ture garuu harka kanaa isitti ilaalluun maaliif mulukaan bakkuma teessee ergannoo fi waa isaa wajjin aatin taaltu malee nama akkas hubannoo qabu si miti maaliif ani harka kiyya isitti aansee tabiraatti hin seenu ani garuu isin wallaaltudha itti taphachuu jiran sammuu itti taphachuu jiran uummanni namni beekte yeroo takka maallayni kunis nama dhamaas beekaa godhani beekta amma isin waa godhu kanatti beekumsatti fakkaatti garuu dogongorte guyyaa takka immoo guyyaa caqleen isin bochuu ni dhufa maaliif yeroon kun ni kotti ni dabarti waan hundi ni dabarti har'a garaan isin gubee fatiyaan maal isin gooti fatiyaan waa takka isin gooti amma isaan natti argaman akka waa qabdutti fatiyaan maarreedha nuti oromoon takka beena feetan isin wal qoda feetan addaa gargar baasa garuu ani akka kiyyatti akka beekumsa kiyyatti oromoon takkumatti beeku isin fatiyaan warra maarreeti feetan jaa fatiyaan oromoo qulqulluuti ani alhamdulillah oromoo qulqulluudha garuu warra isin najibtan jibbaa kiyyaaf biyyummaa qoddanii waa hunda qoddanii wanti warra deemtu wallaalummaa isin jira dammaqa fatiyaa fi baar gammachuu isaanii warra jibbitan takka gammachuu baar fatiyaa isin cinqin arrallee borullee inshaallah biznillah wiliif gammachuu harkachuuf teenya agaruu jirraa yeroo isin wal nyaatan taasii gammadu jirra maaliif inshaallah rabbumaan nu kannee gammachuu kanas ilmi namaa nutti kannine alhamdulillah garuu garaan isin gubatin shira yaadiname uummata kan sima shira yaadina sharri waa takka namaan gootu otuma isaanii wal nyaachisnaa jettanii akka hin gaddama bal'oo fi baaris walaafaan finna fatiyaa fi baaris walaafaan finna mee isaan meenyu nuti ganaa yeroo isin akkasitti nuti jaalatti keenya kabajaan keenya idaa deemti waa takkas godhuu hin dandeessanii ilmi namaa namaan godhus hin danda'u warra waa godhaa jee deemu kun isinumatti deebiti isinumatti deebiti ani inshaallah ganaa gubachuu teessanii garuu waa takka galmasni hin jiru arraani amman dubbadu yeroo ka dirqamamee dhufe waan hin jiru jaa inshaallah galata maadamza horii wuli umriin turi maaliif ni beekta nama muka tokko lafa hojjee qottoo dhumaatee akkasuma taate dubbiin teenya isin rabbiitu jaalalamaa isinii kanne ammallee jechitti chaarti taa'ee maaliif ni beekta amma deemtee ati faan keessaa waadamza garaa kana laafta baaris akkasuma gara laafa na ummatuma soomanuma kanaa nyaachistee obaaste seelee harka kee nyaatanii harka kee dhuganii soomana asii furanii seelee waada qorii jira waada qorii isaan qabu ta'a ani dhugaadha obboleeyyan musliimaati obboleeyyan oromooti obboleeyyan kiyya jeetin saba kiyya jeetin akkas walii qabeetin akkasii gammachuu soomana kana wajji dabarsine garuu ilmi namaa amantaan qabu ilmi namaa abadan amantaan qabu bizaat bara kana amantaan qabu ilmi namaa lakkuma si hojii nyaatu deebi'ee si nyaata garuu waadaan qorii waadaa sinaa qabdu takka abaduu hin jiru if beektan isiinu akkasiin hojii nu fakkaatanii gammachuu fi wanti keenya hojii saduu soomana ji'a araaramaa san keessa soba saniin hojii jiraattanii arrammoo dubbiin teessan zaahir baatee jirti alhamdulillah rabbil alamin nuti haqa keessa keenyaatu haqa keenya baasaa inshaallah fatiyaan naman qabdu ani oromoo balloon na cinaa jira isin amma isaan amma waan itti taa'achuu jira ni beekta maalleen naa jiraatu maalleen isa bira karaa banaa maalleen intaluma jaartima najaasan akkasi dhaalittu san maallaqa isii nama godhe ni beekta ani immoo maalleen namarraan hin caalu nama amma karaa maallaqaa beekta isaanii maallaqa irraa wanti hin qaban ilma namaarraa hin hajaa qaba amma karaa namaatti hin deebi'e alhamdulillah oromoon balloon na cinaa jirti isin beeka tana dhaadachaa oltus garuu isin bakkee isin qabatee maalleen boruudhuma ammas addunyaa fiifuu gabaabdu sanaaf jecha waa meeqa dalageetiin akhiraa kiyyas balleessuun fadu rabbi sin haqa jechuu gama kiyya. Haadhaamsa maal jechuu barnee taasirratti jarri kun seelee waa fagoof hin deeman. Jarri kun fagoof hin deeman waan ta'eef seelee maaliif isinitu tolooltummaa hedduu seelee namaaf godha. Kana harkinis gahuu dideef isaa namaa godhuuf harkinis gahuu dideef. Talamadaat isinirraas maashaallah jechuu jeniti seelee akkamitti isaa baarii fi fatiyaa adda facaasan seelee karoora meeqa tumatanii seelee itti najjoo dhaban. Lama yaadinee keenya dhaggeeffadhu ani harki nagahee miti
namni beekna biyya kana. لا لا فتي لا صنتين المنا ما بره فتي ما لا قفهم تبر jaalala namaa qabna. Jaalala fi amala. Nuti amala qabna namas ni jaalanna nuti. Abaluun kana kun kana jennes filachuu hin dandeenyu. خانة Guutuu namni hundi keenyuma beekna. جاللا في خبجا في سلة الحمد لله. على أمل خيثنيتو نما أكا أبين يكابدن إسين قولي Nuti akkatti guddannis akkanuma akkatti beeknus akkanuma. Akkasuma. Alhamdulillah arras baruu isaanii. Kanaafuu Garuu hambeenya nama barsiisuunis bareedaadha. لا لا من إن شاء الله ربي نسيم بس ربي نسيم لا. بما نيجي تبتة وني يعني أو ما سخي ما جنبته همين يفي قبضرة خنا مرة رابرتوتو سيلا الرحمة على جنبته سنجوا ربي ثن راح أبو والمان ربي راح أبو أما جمّتشون Amma waa'ee baarfaan kutanii kana dubbachuu barbaanne dhugaadha akkuma diinii jiru siyaafaan illee dubbadde har'aan tana kunoo anaaf diinii illee ta'eenyeeti eeggachuu jirra hangasuma maaliif isin waraabne viidiyoo kana hordoftoota daawwattoota keenya du'aa hin teessan nu barbaachisa har'aan tana bahaariif balloon akka gammachuutti deebi'an du'aa hin godha rabbiin walaafaanaa fidu bakkuma gurbaan jira jaansan rabbiin Gurbaan kan dhugumaan time mitaakka ta'e yeroo itti himusan amma ol seenii mana kana jeetti hime inshallah rabbiin anu gammachiisu har'aan tana maaliif adawwiin teenya takka qabame jechuun nuuf gammachuudha adawwii keenya qofaa miti adawwii magaalaa kana guutuudha isaan inshallah yoo ka dirqabame waa hundinuu ni baati tamuluu kaan mootii dachaan tamuluu kaan yoo dubbachuu dhiise isumaaf hin dhiise dubbii isumaaf hin dhiise bareeda galatoomii مالك سنجن ميتا خدير ماكينة ساتين ماكينة بارمان جن ميتا ماكينة خيتين دي من جن ماكينة خيتين دي من جن ماكينة سوا حلال أبي كمان نبيه كاي نبيه كان إن نسان شاء الله وان فرن هذه مني دعوتو تفردوتو غنيا خدير فنساني دي أكنا الراسني سيره فيدن قويا مانا كنا نقول ديفسن سيره أنا ماني سيشما باري في أتي سيره هركر راخاستن مالنيه تفتح هذا همزة بار سيره مجاهم مسكينة يتشاجر لا أنا دبي ساعة تقولون كسابي برا بلون مون يتشوفيه بلون مون مجاهنا خيس واجرني بار خيسابي أنا تو أكمل بروبي بلون برا ما سحب أنا ولد بوجرن ولد بوجرن أما ولد إن شاء الله إن شاء الله لا ولد بين ساكس لو تنتهي bahar garala fi mat qaba garala fi mat akkasi nama akkana si godhe akkamitti laaffattaa fida balloonis balloon dhugaa baana ani amma egaa yoo waa'ee dubbii kana bahi ganaan jedhan dubbii dhiiraa keessaa beekni dubbii dhiiraa dhiirumaa beekaa akka godhu ani waan na fakkaatu amma waa'ee mulukaa fa'aa wal fahamuu danda'a malee dubbiin dhiiraa dhiira qabdi san gokumaan seenu kanaafuu baarii fi balloo inshallah khadiir dabalee rabbiin nagaan mana kan nu hadeebsu achi booda khadiir daawwattoota hordoftoota keenya akka goonu seelee komentii yana nu barreessan ani akka mataa kiyya wanniin godhu seelee bishaan baaldii guuteetiin hoomacha saabunatti naqee seelee barbareetti naqee seelee daqiiqaa shaniif seelee akkana mataa qabnee akkana keessa keenya an kanaan jechaa ture daawwattoonni kiyyaaf maal jechaa turan dhugaa keetii akkas godhaa akkasitti seelee waan keessa jiru waan silaa boruuf iftaaniif kaayatu khalqaa goddisaa maa mucaan nataa jabaata mucaan miskina fakkaatsan illaan miskina kanatu badaadha mataa qaqqabateeti balloo kana keessa waan hedduu jira mataa qaqqabateeti bar ani waan takka beeku jecha amma yeroo bahee viidiyoo isaa arku nama akkasitti dhaabee na alatulla aleek yaa Khadiir inshallah dhuma qabama kanaafuu ni qabamta harka keenya ni deebita jaalatus jibbitus seelee harta karaan dheetus hin jiru magaalaa kana keessa waliin jirra waan ta'eef an duraanin si misilaa kabajaan kan siin jeesani deebite seelee arra wanni kun cuftinuun hin jiru barbaada kana boodaas waan si mudatu inshallah rabbummaan haa beeku akkana kan si goonu si jechuun danda'u hanga kanallee naafaanii baate dhiifama naa godha daawwattoota hordoftoota keenya hanga gidee hawaan tokko hin geenye وكنا جيجو هذا شو سنبين بيت هكا إسانتي ألباني شيخني خينا كانت هي أكثر نقوله أشيت هاي أركي فتيا قولو تمرة جباسة أبو ديك أم فتني ربي سنو مصدق أجمع كل ما مسلمات كانوا بيكوس كهون ده ستي عبدنو ربي توكتشا إن شاء الله إذن ربيتين كدرس نيك أبما إذن ربيتين كه ربين هاجو عن ديتين جرا إذن الله nama zaalima warra khattu qarne deemu jiru daawwattoota nu godha inshallah bismillah viidiyoon itti aanu viidiyoo gammachuutti jeetiin abdii qaba inshallah nuti sama viidiyoo kana hanga gammachuu agarru isiniif gadi hin dhiisnu amma gaa kara gammachuu deemu jirra inshallah bismillah hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh